walumaan gurraacha. Dukkana jira yaan beeka. Duberbe. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ninda gama. Wai ajaiba ba. Yoo na dhageysan lakkoofsa takka barreessaa. Warri na dhageysan anuu fi dhagaya dur takka fi dhagaya. Amumaan dhagayuu dadhabe malee. Warri na dhageysan anuu akka uggaayuwaatti hin dhagaya akkam. Amumaan dhagayuu dadhabe malee. Dhagaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mee angka namni ol seenu waalaikum salaam biyaadha. Angka namni ol seenu gaaffii maqmaaqsaa taphachumaaf wal boorsuu fi lukkuun osoo haatu maal gootee jiran maqmaaqsa durii beekta. Maqmaaqsanii kun ka durii fi ammaa jiraansaa ka teeknooloojiiti. Lukkuun osoo haatuuti maal gootee jiran akkaataa naannootti amma tasniim gaafannaan tasniim akka biraan naa himte. Maqmaaqsituun lukkuun osoo haatuuti ablee haala muratu takkaa'u ablee shunkurtaan cirattu baaftee jiran. Garuu ammaan tana haayilii qabdi. Lukkuun tiyyatuun haayilii qabdi. Lukkuun tiyya osoo haatuuti boolla bishingaa banatte. Firii takka maalii fi lafaa guuraa oola jetteeti boolla bishingaa banattee boolla keessa seentee boqqolloo bishingaa haayilii irra qote. Egaa darsii edaa bakkeetti dhaabne irraa eegallaa. Hamzaa cittuu kophaa jennee hamzaa cittuu kophaa seera darsii edaa keessatti yeroo yoo isiin maddii taate yoo alif maddaa keessa jiraattee kophaa dhuftii jennee ilaallee jira. Edaa bakki itti dhaabne har'a bal'inaan wal ilaallu tanwiina maddii tanwiinaa yoo jennee irra wayyaa maddiin tanwiinaa maali? Maddiin tanwiinaa maali laata? Qalbiin hordofaa. Maddii jechuun sagalee dheeressuu hogguu taatu, harakaa dubbachiiftuu dabaluu hogguu taatu, tanwiinni dubbachiiftuu gabaabduu fi sukunaa guramtuu nuun qabdi. Akkamitti dheeressina laata? Egaa
maddiin akkaataa furiin barreessine keessaa takka gabaabduutti tana taati, talamadaa gabaabduutti tana taati. Tunis dubbachiiftuu lama qabdi. Tunilleen dubbachiiftuu fataa fi aliif gabaabduu ida'uu taate akkana walitti dheereessine. Dubbachiiftuu mee qabdi? Lama qabdi. Egaa jarri lameen kun seera maddii uumamaa lamatti kan fayyadu yogguu ta'u, hordofii jirtanii qalbiin hordofii biqituun bakka fuulduraa si fayyadu teessuu seera maddii keessatti ammallee kitaaba alifaa keessa bikkeedduu jirti. Gaafaan dur takka qaraayisu gaafaan dura jalqaba qaraayisee hojii manaatti himaaree baaree kannuu fi bakka sana gun seenu kitaaba keessatti maarree yaani garee dubartii keessaa walitti guurtee tasiin nagaafattee isaa biqitummaa akkana taati. Maarree akkana taati. Egaa barreeffama keessatti tanwiinni boca lamaan dhufaa. Bocni lameen takka fatateeniin tana ammallee fatateeniin takka tana. Kisrateeniin takka tana. Kisrateeniin ammallee takka tana. Ajaa'iba! Kan sadaffaa dummateeniidhaa fi dummateeniin takka lakkoofsa 9 walitti dhaabbattee dhufti. Dummateeniin takka ammas lakkoofsa 69 dhufa. 99 akkana dhufti. Maal jechuudha kan jedhu kitaaba keessatti bikkeedduutti takkana jirtu akkamitti dubbisaa turre. Dummateenii lameen tan akkamitti dubbisna. Kunoo akkamitti dubbisamuu qabdi kan jedhus asitti hubannee bira dabarraa. Kanneen warri gamanaan jiru tanwiina orijinaal. Fatateenii, kisrateenii fi dummateenii 99 kun tanwiina uumamaati. Tanwiina dhaabbataadha. Inni gamanaan jiru ammoo tanwiina maddiiti. Jarri kophaa jiru kun tanwiina maddii jaaman. Tanwiina maddii jaaman. Eenyu? Fatateeniin akkana dhaabbattu hogguu fatateeniin duraan akkana boontee ejjitu akkana jettee ejjitu hogguu inni irra ejjitu san jalaa kuttee jette akkanatti mugeetiin jiraati duraan akkana jiran bar akkana jiran tunaadha yaa'iiti akkana wal gubbaa jiran rafuu jiran osoo rafuu jiraniiti dheerachuuf deemanii ol ka'e kum wallee ወታደራ መንግስቱ ትርበና ከረስኩም ጀናን ከረፉ ጅረኒሚ ኦልቻን አከነ ዱፈን ዴረቹፍ ዴመን ይላላ ኪሰርቴኒኒስ ቀጀላን አከነ ጅርቱ አከነ ኦልጀለቲ ማጀቹር ገባብዱቲ ኢንሻአላህ ይላላ ፎርሙላ ሳት ይላላ ወኒ ተካ አከነ ዮ ጅራቲ bakka jirtu san irratti sadarkaa hin idaanne kana jechuun dubbachiiftuu a takka yookaan kisraa ta'ii takka kan ta'u hogguu ta'u hogguu ol jijjiiramee sadarkaa idaate
akkanata maal godhee sadarkaa olii daatee if dabale yookaan asitti if irrise gajjennu inshaallah kana laalla. Egaa tanwiina jarri hojja jallate fatateenniin fi kisrateenniin wal fakkaatti dummateenniin ammoo 99 yookaan 69 taati. Yoo 99 taate dubbachiiftuu takkaa fi naa takkaa jira. Kisrateenniin ii takkaa fi naa takkaa jira. Fatateenniin aa takkaa fi naa takkaa jira. Asitti garuu asitti jarri kun aa lamaa fi naa takka fatateenni isiin jalaatuun ammaas ii lamaa fi naa takka isiin 69 tun ammaas uu lamaa fi naa takka taate. Akkamitti taate walitti deebisneeti foormulaan laallaa. Warri qalbiin na jala jirtan har'a booda seera maddii keessatti yoo seenne bikkatana darsii kanarra qaraanee jiraati irra deebi'aa laalaan jaa qalbii yoo hordofuu baattan qalbiin hordofadhaati. Inshaallah yoo qophooytanii jiraattan haqeetiin amma gara darsiitti deemnaa. Bakka kaleerraa eegalla jechuun dubbachiiftuu dheertuu akka amma dura laalletti laallaa. Warri qalbiin si jala jirraati bikka tananii hordofne jettan lakkoofsa takka takka naa barreessaa. Ani har'a yoon jidduutti waa yaadadhee dubbadde malee qalbiin darsii qofaa sananii taakka. Waalaikum salaam seenaa. Maal? Hin dhuga. Ani mee fidii shafiidha. Barreeffama kana keessatti hamzaa kittuun yaa gubbaarra jirti. Shiinfata qabdi. Yaan sukunaa qabdi. Asittis yaan sukunaa qabdi.
isii duraa kanarratti yaa gubbaarraan dhuftee isii jalaatti kophaa dhufte irraan deebi'e takka shiin yaa hamzaa shiin yaa hamzaa sagaleen immoo fataa suknaan tun mul'attu tun ni mul'atti suknaa dhaabbattuudha fatateeni tunis fatateeni asi kophaa dhufte asi gubbaa dhufte maal jechuu deemti laata kanaafuu gabaabdutti achi deebinee ilaallaa rabbi isin haa laaffisu maddi uumamaa yookaan dubbachiiftuu dheertuu sababa suknaatiin uumamtuu sadii qabna. Fataa duubaan maaltu jira naabee deebisaa. Fataa duubaan maaltu jira? Kisraa duubaanoo maaltu jira? Dammaa duubaan maaltu jira? Dubbachiiftuu uumamaa dheertuu harakaa lamaa godhuudhaaf. Maaltu jira? Barreessi. Fataa wajjin maaltu jira? Kisraa wajjin maaltu jira? Dammaa wajjin maaltu jira? Kami kasatan na dapat video. Asin kaya Facebook at tin dalawa jirati kasti kaya natin bilbili yo online na jirat. Yo jirani mo aranta na magale yo bakkan jiru izun goda so camera isosos. Barre shi dabi. Ya ilmana mashallah fataa duubaan aliifii jira kisraa duubaan yaa jira dammaa duubaan waawii jira dubbachiiftuu uulama aalama iilama uulama isaan kana walitti cuunfinee fataa fi aliif hogguu walitti cuunfine maal jennee ilaalle seera maddii keessatti akkana jallate kun maddiidhaa dubbachiiftuu lama qaba. Fataa fi laalbikatan ammaas fataa fi aliif fataa ida'uu aliif walqixanii ta'a dubbachiiftuu tan ammaas kisraa ida'uu yaa suknaa maal ta'a laata wajjiin laallaa dummaa ida'uun waaw walqixanii taamaal hojiidhaan ayyee fataan barreeffamni isii qubee gubbaan boca kanaan yoo teesse kisraan ammoo bocuma kanaani qubee gama jalaatiin teessi akkam yoo tunfataa taate akka nama daawwitii keessa yookaan bishaan keessatti fuula kee bishaan lafa ciisu yoo ilaalte ifa garta. Ati morma ati gargaltee fuulli sitti ol gargal. Akkana jechuun hogguu dubbachiiftuu gabaabduun takka fataaf akkana goone kisraaf kana goone dubbachiiftuu tana lamee yoo olii daane dubbachiiftuu aalama tanaatu bakka bu'a.
akkamitti barreeffama gubbaa yoo dhufte faallaa kanaa lakkoofsa dubbachiiftuu aalameen akkana jiru kana hogguu garagalchinee yookaan daawwitii goone takka bishaan keessa laalle maal taatee dhufti barreeffama gama jalaatiin dhufti akkam taate akkuma barreeffama fataa gubbaarraan jirtu gajjallattee dhufti. Yeroo tana aalamaatu jalaan jiraa miti. Fakkeenyaaf baa alif fataa abbaa jennaa dubbachiiftuu aalamaatu boodaan jira. Garuu boca kana jalaa yoo finne akkana keenye baa alif fataa gara jalaatiin baa jennaame baa reefu tana baa alif fataa baa jennee toolaa goone baa hogguu jalaan finne hay baa alif fataa gama jalaatiin baa jennamu aab jennu fataaf yoo dubbachiiftuun harakaan takka taatee gubbaan dhufte hogguu jalaan dhuftu maal taati ii takka taati. Hogguu aalameen kan fataa fi alif olii daane mallattoo tana nuu kannitee dubbachiiftuu aalama ta gubbaan nuu taati. Yoo barreeffama jalaan dhufte ammas dubbachiiftuu lama bakka buuti. Dubbachiiftuu lameen santamii tan gabaabdu jalaan dhuftu kisraa waan taateef jecha maal goona dhaabaan qubee barreeffama dubbifamaa jalaa yoo jiraate bii jennee dubbisnaa isiin jalaan jirtu maali lama jechuudha. Lama walii gallaa walii daaneeti foormulaa kanarraan diraayivu goone. Asitti immoo akkaataa lamattiin isinitti hima. Asitti akkaataa lamattiin isin himaa qalbiin hordofa. Akkaataa lamattiin isin hima foormulaa kana booda kallattiidhaanii akkana yoo ta'e kopha dhufti moo maaliif dhufti wajji ilaalaa deemu. Akka lamattiin isin himaa mee lakkoofsa 5 naa barreessii namni qalbiin na jala lakkoofsa 5 arra shabaqa kiyya moo keeysani. Shabaqa kiyyaan maxbaqa seeni moo lakkoofsa 5 warri qalbiin jirtu namni 5 barreessinaan ililcheetiin kute isin biraa. Takka lama sadii afur shan ayyee maashaallah. Dummaa jechuun kun isinii gale amma oofneeti 69 oduu deemna. Kuni laaftuudha onni nama dhibu hin jiru. Sababa fataa bal'inaan hedduu laalleef jecha daawwitii goonee ilaallaa kuni laafaadha. Akkamitti kun akkas ta'e ilaallamma. Isiin tun 60 fi meeqa akka taate. Qubeen tun dummaadha. Dubbachiiftuu takka uu qabdi. Qubeen tun dummaadha. Dubbachiiftuu meeqa uu takka qabdi. Maal fakkaatti ilaala? Dummaan dubbachiiftuu uu takka qabdu tun uu takka qabdu barreeffama qubee arabaa keessaa kamii wajji wal fakkaatti. Bocni kun yoo zoom goone maal ta'a? Fakkeenyaaf amma dura kan isin himetti kaaf gubbaarra waan takkaa jira. Waan xiqqoo takka. Yoo zoom goone maal taati jenne? Asin maali? Maal kanniti jennee ilaallee jira. Qubeen 28 keessaa tan dummaa fakkaatu tamii gabaabduutti. Seera gabaabaadha. Maashaallah akkanee.
waawi waawi qubeen isii fakkaattu tami waawi waawi dummaan qubee uu takka gootee amma dura sallee jira seera akkamitti fataa fi maarreetti goonu oguu dubbina keessatti dummaan uu takka taate qubee waaw iskeelisii xiqqeessinee bakka buufanne qubee waaw iskeelisii xiqqeessinee bakka buufanne waaw jechuun yoo seera dubbachiiftuu gabaabduu fudhanne dummaa wajjin wal fakkaatti iskeelii zoom in osoo ta'e zoom out goona zoom in goona ni xiqqeessina woo laali qaceellotti qubeen duraa dummaa uumuu hanniti deebineeti isaan lameen kun uu lama walitti ta'uu puruuf godhuudhaaf waaw suknaa qabdu iskeelii xiqqeessinee suknaa irraa oofne yeroo tana maal taati uu lama taati maaliif dummaa fi waaw hogguu walitti dhufte uu lama ta'uun beekamaadha dummaadha waawii uu lama ta'uun beekamaa amma oniin isin garsiisuu deemu akka fataa fi aliif walitti maddii taate yookaan maddii ol dhaabbatte san taate akkasittiin isinii mudeemaa walii irra deebi'uun kiyya dhabama. Tunis uu takka. Uu ida'uu uu walitti dubbachiiftu uu lama nuu taati. Uun lameen asii nuu taate tun walii yoo idaane uu fi uu lameen tana yoo walitti idaane wal cinaa keenya qalbiin hordofi yoo walitti idaane wal cinaa keenya yoo baay'isamne silaa baay'isuun jiraatte dummaa iskeer goona seera baay'isuu keessatti garuu ida'uu jenne seera ida'uu keessatti ammallee seera herregaa keessatti yoo milikanni lama kan wal fakkaatu dhufee walitti ida'ame fakkeenyaaf seera herregaa keessatti uu ida'uu uu yoon jee uu lama kun seera barreeffama qubeeti malee seera barreeffama herregaatiin seera barreeffama herregaa keessatti lama uu taha yoo lama uun dhufte uu tana abba lamaa walitti dabalame jechuudha. Walii gallee yeroo tana yoonii fi qubee gubbaarra baadummaa qabdu takkittii biratti dummaa uu qabdi. Dubbachiiftuu uu biraa takkittii da'uu feene lama yoo asirra barreessine baa lama dummaa lama uu jenna. Seera barreeffamaa keessatti seerri herregaa waan nu fayyadneef jecha wanni goonu uu lameen waliin maxxansinee keenya qubee arabiffaa keessatti ammaas qubee dubbachiiftuu uu dummaa lameen kana walitti idaanee keenyuudhaaf takka akka ida'uun hin daleene ilaalletti seerri sanumaa yoo walitti aansinee keenye yoo lachuutu walitti goonee keenye maal kan nuti asitti tanwiina taate dummaa takkaa fi nuun suknaan nu harkaa taate dubbachiiftuu laman taate haay akkami goona laata akkami goona akkitti goonu ni jijjiirra qubee dummaa lameen kana wal keessa neenneeti takka goona. Dummaa lameen wal keessa neennee takka goona. Koppiin goonu daawwitiinis ilaalu. Isaan lameen fuuneetuma walirra keenya. Hogguu walirra keenya maal taati? Isii kana takka taate faa. Dumuma kana takka taate.
dummaatana takka taati lakkoofsa 9 taati. Dubbachiistuu nuti barbaanne takkaa miti. Lamaatu walirra jira jechuudhaaf dubbachiiftuu dummaa lamaatu walirratti ida'ame jechuudhaaf bocni barbaannu maqaa isaa fi maarreen nuuf hin mijjooytu. Wanni godhuu qabnu isii tana daawwitii goonaaf. Qalbiyyoon hordoftee na hordofi. Qubee lameen tana hogguu wal keessa maknee takka goonu hogguu takka goonu daawwitii goonaaf. Yookaan makiinaan deemu jirti. Lakkoofsi 9 makiinaa gubbaa jira. Gaaffii dargaa tokko namaatu herrega maal jee gaafatee isaa gaafa herrega gaafate sakka. Makiinaan deemu jirti. Osoo makiinaan deemu jirtuuti karaa jajallaa irra dhuftee makiinaan maal taate fireenni cite. Osoo deemu jirtuuti asiin deemtee homboltee akkana dhaabbatte. Waan duraan jalloo hokkoo daraan akkana lafa jiru jirtu mataa irra guddoodhaati mataan gammizaaneeti himbiltee waan duraan miilaan deemu jirtu mataa fiiziksii isaa mataa irra guddate. Mataa guddoon deemti kuni mataadha. Osoo deemu jirtuuti makiinaan garaan galtee osuma homboltu mataan lafa dhoyti. Hogguu mataan lafa dhoytee yookaan faallaa kanaa yoo taati daawwitti kanaa yoo taati maal taati lakkoofsa 6 taati. Lakkoofsa 6 taati. Yeroo tana lakkoofsi 6 kun maal bakka bu'aa dubbachiiftuu arabaa dheertuu lamaatu bakka bu'a. Dubbachiiftuu arabaa dheertuu lama taati jechuudha. Maarreen lakkoofsi 6 kun. Ifa. Kanaafuu ifaami yoo kitaaba keessatti barreeffama Usmaanis haa ta'u Majiidii waan akkanatti ol garagale yoo kaa'oo waan akkanaa yoo gartan waan akkana ol garagale lakkoofsa 6 yoo kaa'oo waan akkanatti jiru tokko yoo gartan kara biraatiin faalla sukunaa daawwitii keessi jirtu yoo agartan tuni sukunaadhaami daawwitii keessatti jirtu akkami tana tuni taakka tunis lama yoo akkana barreeffama arabaa keessatti agartan dummaa woo sukunaa qabduutu jira. Dummaa woo sukunaa qabduutu jira jechuudha. Yeroo tana maal goona lamatti dubbisuu qabna. Dirqamaa kun agarraan yookaan kana agarraan dubbachiiftuu lama barreessuu qabna. Ifaa waliigallee yoo waliigallee lakkoofsa 7 barreessaa ammaan tana tanwiina maddii gooneeti hamzaanoo maal as keessaa bootisiintu jinniidha. Bakka hundanuma seenti way jinni ilaallaa lakkoofsa meeqaan jettanii lakkoofsa 7 barreessaa iyyee. Lakkoofsa 7 warra qalbiin jettan madduu xabii gabaabduutti dubbachiiftuu maddiin uumamaa dubbachiiftuun maddi yookaan dubbachiiftuun harakaa lamaa tan uumamaa yoo qubeen biran jiraanne jechuun fataa fi aliif yoo hin jiraanne kun bakka ni bu'aa akkasumatti kun bakka ni bu'aa lama jechuun gabaabduutti yoo barreeffama jalaan maddiin tun barreeffama jalaan ni dhufti moo dhuftu gaaf tokko barattoonni duraanii na gaafateetiin eegas booda osoo namni hin jirreen himeensaa ni dhufti moo dhuftu bakka seera maddii ilaalla tuni akkana yoo jalaan dhuftee lamaa bakka bu'aa kisraa fi yaa sukunaatii kan biraa maddii uumamaatii ammallee lakkoofsi jeen kun yookaan wanni akkanaa kun
wanni akkanaa kun yookaan uskunaan gamas garagaltee lama bakka bu'aa jechuudha. Mee lakkoofsa torba nama barreessina garreen. Isiniif ifaa miti? Hayi. Baatiin itti ibsinu hayya ifa isin hin taane? Fakkeenyaniin kan abshir dhaabbaddaa. Fakkeenya kan nuuf ta'a. Fakkeenya bal'inaan laaluu teenya dura seerrii taa'umsa boca taa'umsaa qoftiin isinii galee moo isiniin galleen gaafaddeera. Fakkeenya kanaa bal'inaan keessa daakuu teenya. Takka gabaabdutti waliin isiniin jee barreeffama keessatti yoo dubbifa qubee gubbaarraan wanti tun dhuftee kophaasiitti lama qabdii ni beeyna duraan. Tunis barreeffama jala yoo dhufte lama bakka buuti. Jarri kun yoo dhufees lama bakka bu'aa bocuma kana bichaan sii galee moo siin galleen si gaafadde. Isiin tun lama bakka bu'uu yoo gubbaan jiraatte. Isiin tunis jala yoo jiraatte lama bakka bu'uu. Lakkoofsi jedhan kunis yoo qubee gubbaarraan jira lama bakka bu'uu sii galee moo siin galle gaaffinti. Yoo siin galle uleen gaafanna. Yoo bocni injiya kun akkana ta'uun sii galee lakkoofsa torba naa barreessin jedhe. Walii gallee haan fakkeenyaaf ganaa keessa daakuu teenya. Ha daakuun beene ha iswiimii godhuun beene seenee booda ni daakuun beeka jettee keessa utaaltee qote. Jette maal godhu jireenya si bira qonna. Taphachuu jira bishaanitti tolu jedhee si bira qonna. Ati jechuun maal limni. Egaa amma gara fakkeenyaatti deebina. Gara fakkeenyaatti deebina. Hayyee maaliif deebina? Maddii dubbachiiftuu maddii goone ilaallee jira. Maddiin tanwiina akkami laata? Kan jedhu ilaalla fakkeenyaan ilaaluu deemna. Hamzaan ganachi deebisa. Fatateeni baa fudhannaa. Baan tun seeraa amma dura baranneetti. Baan isii gubbaarraan yoo dubbachiiftuun gabaabduun fataa jedhamtu jiraatte takka qabdiiti baa jennaan. Baa jennaan. Hayyee seera amma laallee amma duraas seera maddii laalle keessatti baan qubeen baa yoo aliif sagiira aliif qasraa miti gabaabduu miti aliif xiqqoo qabaatte tam maddii bakka buutu jalloo tana qabaatte tam maddii tana qabaattu maal jenne amma duraas qubuma baa tanaanii bal'inaan seera sukunaa sagalee dheerestuu jeesiin qaraase. Baa alifataa baa jenneeti dubbachiiftuu lama goone jenne. Tafataati taksiraatis tadummaattis ni ilaalla. Fataan takka diriirtee yoo jiraatte dubbachiiftuu takka qabdi. Ammallee fataan ol diriirte jallatte akkanatti ni sin dhaabbatin gadi sin bu'in dubbachiiftuu lama akka qabdu laallee bira dabarree jira. Unii faami? Ifa kanu durbeen hayyee yoonii fi amma seera tanwiinaan laalu deemu. Yoonii fi baantuun yoo baattuun fataata qabdu baa fataa qabdu tana
fidee fataa akkasii gubbaarra kaaye maal goona? Sagalee maal nu kan itti barreesse? Baan duraan maal jenne dubbachiiftuu baa jenne tana finneeti baa akkasii finnee gubbaarra keenya. Makaddaa akka yaa'iin dhageenye jetteeti baan tun baan hoolaan wallee gandaatu cinaa ollaatu muuziqaatti bane hol aruusa qabaniisa jedhanii rabbashan. Baan tun hirriiba jirti osoo rafu jirtuuti makaddaa jalaa qabdu akka yaa'iin dhageenye jettee fuutee makaddaa gurrarra if keeyse. Baa taate gurra baa if goote gurrarra if keeyse. Fataa qabdi tun makaddaa akka yaa'iin gandaan dhageenye jetteeti makaddaa takka gurrarra if keeyse. Dubbii waaraan dhaabbanneeti. Sagaleen lallabii uummata dhiichisuu xiqqoo ammaas gurra numa seenti. Xiqqoo gurra numa seenti. Qalbiin na hordofi. Baa jenneemi xiqqoo irraa hir'iseetuma xiqqoo numa seenti. Maal goote fiddee asitti ammaas makaddaa lamadaa fiddeeti ifirra keeysee sagalee xiqqoo seenuu jirtu maal goote ni uggurte. Waan isin jira si gali jira. Fataan yookaan makaddaan lammaffaa kan hoolaan fuudhee ifirra kaayesan makaddaan dura sagalee xiqqoo numa dabarsa. Makaddaan lammaffaa ukkaamsiseeti sagaleen takka illee akkan seeni goote. Yeroo tana fataan gubbaa maal taati? Yeroo gurtu fataan gubbaa maal taati? Makaddaan gubbaa maali? Makaddaan gubbaa sagalee qabdi moo qabditu? Maashaallah akkanee ban jennaan. Ban hai waya afaan oromoo beekiinsa oolaan ban makaddaan lammaffaa goona ban yoo jirtiinsa ban itti oolaan yetiinsa ban jennaan banu yoo jirti. Egaa fataan gubbaatun maal nu taate? Fataan gubbaatu maal taate? Nuun saakinaat taate. Yoo adda baasne qubee tana yoo adda baasne baa fataa nuun saakin ban jenne. Yeroo tana gabaabdutti tuni banni beekan. Seera kana keessatti tanwiina jijjiirra. Dubbachiiftuu dheertuun akkam goonalee. Isiin tun baan tun jechuun baatan adda baasna. Baan tun maal qabdi? Fataa qabdi. Waan kana adda baasu yaana qalbiin hordofi. Waan kana adda baasuuf yaana. Fataa jechuun maali? Dubbachiiftuu dheertuu tana jechuun fataa ida'uu aliif gabaabduu. Fataa ida'uu aliif gabaabduu. Dubbachiiftuu lama qabdi ammallee. Amma kam goona? Aliif gabaabduu tana aliif dheertuu godhu deemna. Hogguu aliif dheertuu godhu maal goona? Baa fataa qabduu fi alii ruknaa goone isteeppii lamadaati. Ayyee isaan kun hogguu dubbisnu maal jennee dubbisna? Baa alii fataa baa jennee dubbisna. Baa alii fataa baa dubbachiiftuu takka goone. Garuu maddi uumamaa dheertuu tana tanwiina godhuu yoo barbaanne tusukna qabdi jenne. Tanwiina godhuu yoo barbaanne
fataa biraa finnee gaaffii isin gaafachuu deema. Gaaffii fataa biraa finnee eessa haayuu deemna tamiina godhuudhaaf. Tamiina godhuudhaaf finnee aliif fataa takka fataa gubbaan keenya moo aliif gubbaan keenya yaa'oo tamiina godhuudhaaf eessaan keenya mee aliif gubbaarraan keenya moo dubbachiiftuu akkanaa tana aliif gubbaarraan keenya moo fataa gubbaan keenya naa barreessi aliif gubbaan keenya moo fataa gubbaan keenya sababaan arra deemnee ilaaluuf deemuufu kana aliif gubbaa keenya moo maal gubbaa keenya ayyaa san aliif fataa gubbaa jee Khadijaa Mahammad aliif gubbaa jette fataa urjii islaamaa akkana laa sammuu daleessisaa fataa fataa gubbaa yoo keenye akkata lachuutu dhaamsa biraa qabdi. Yooni fataa gubbaa keenye yoo fataa gubbaa keenye akkam jennee dubbisna. Ba'alii fataa baa jenneemi qalbiin hordofu. Ba'alii fatateeni baan jennee dubbisna. Wani ta'u jisu ni galaa. Ba'alii fatateeni ban hin jennu baan jenna harakaan ni dheeresina maaliif baa jenneeti osoo fataa maqaa yaamne aliif maqaa yaamne baan mataan sii tun tan fataa gubbaarra hin jirre dubbifamaa baa fi dubbichiiftuu aa qabdi uumamaan yoo akkana jiraatte qubeen dubbifamaa yoo dhaabaa qabaatte fataa bakka bu'a aliif dubbachiiftuu if dandeesse waan ta'eef jecha baa jenne akkam goone dubbisne ba'aliif baa jennee dubbisne ba'aliif baa yookaan gabaabduutti baa fataa baa jechuudha yoo walitti aansinee dubbisne seera kanatti ba'aliif fataa jenneemi teeynii goona maaltu as gubbaa jira ba'aliif fataa buu jenne lamaatu dhufee tan gubbaan jirtu tan hogguu adda baasne ta gubbaa fataa gubbaa jirtu tan hogguu fuune ba'alii fataa nuusuknaa baan jennee dubbise. Asitti edda dubbadheetiin jira. Qubeen tun suknaa qubee lama ta'u walitti aantee dhufte. Asitti aliif tun dubbachiiftuu himu jirti. Qubee tanaa wajjin dubbachiiftuu lama dheereysiiti. Eega dheereysite booda mahaddaan gubbaarra jirtu san qubee fataa oofu jirtu san haa guurtuu jechuu kan jirti. Kanaafuu hogguu dubbisnu ba'alii fatateeni durin baafateeni ban taafateeni tan baafateeni ban taafateeni tan taafateeni tan jenna. Yoo dheereessines ba'alii fatateeni ban jiimalii fatateeni jan ban hin ta'u dubbachiiftuu dheeressuu jirta boodarratti ugguri jechuudha. Baan jennee dubbisne. Yeroo tana sagaleen nuu hannitu baa dubbachiiftuu aa takkaa fi nuu saakinaa maal isiin tun baa takka qabdeeti ban jennee